Ashama arkafuune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa qabu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeeffannoo jajjabaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Odeeffannoo keenya har'aa kan jalqaba guyyaa har'aa ganama fonqolchi Suudaanitti raawwatame fonqolchi mootummaadha jechuudha. Kan raawwatame yaalii malee adda citee jira yookaan hin milkoofne. Akkasumas immoo waboon guyyaa kaleessaa naannoo Salaaleetitti tarkaanfii ajaa'ibsiisaa haalessaa fi baay'ee nama boonsu fudhatee jira biltsiginnaa irratti qaama waraanaa guddaa ta'e irratti jechuudha. Ittaansee haaluma beekamu miidiyaa irratti aartistoonni keenya dhiyeenya kana sirba jajjabaa baasuudhaan gama aartii guddisuutitti ce'anii haa ta'uti aartisti Leencoo kan jedhamu yookaan Saglii jettanii inni beektan sun suuraa inni biltsiginnaa hojii yookaan paartii biraa hojii ka'e wayitu mul'ate isarratti haalli siyaasa isaa akkamii girrisaan inkasaarree miliyoona nurraa fudhatee ka'e biltsiginnaa ta'e kan jedhullee adeemame haa ta'uti wanta san kan qulqulleeffadheerra isin biraan gaa jedheetiniin abdadha jechuudha amma xumuratti na hordofaan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota keenyaa jalqaba irratti akkuma beekamutti haala biyyi keenya keessa jirtu gaafa laalte biyyi keenya haala baay'ee sodaachisaa fi hamaa keessa jirti keessumaayyuu gama diinagdeetiin baay'ee cabxe jechuun hin danda'ama. Isarratti akkuma beekamutti waboon guyyaa kaleessaa tarkaanfii haalessaa haala ajaa'ibsiisaa ta'e naannoo Salaaleetitti fudhatee meeshaa hedduu uffata rasaasa adda addaatii fi namoota hedduu booji'ee jira jechuudha. Kanamoo inni kaasuun barbaachiseef maaliif? Qabsoon uummata Oromoodha hangaan tokko galeef hangaan biraa hin hafa jechuu miti. Akkuma beekamutti jaal Gollicha Dheengee qabsoo karaa nagaa fudhadhee gale jechuudhaan akkuma beekamu miidiyaa mootummaa irra dubbate. Haa ta'uti rakkinni keessoo isaanii jiraaf hin jiraatu abaatu iyyuu malee uummanni Oromoo qabsoo isaatti fufuu mul'isaa jechuudha. Jaal Gollicha Dheengee miti yoo jaal Marroon kan bosona keessaa hiikkatee galu taate qabsoon uummata Oromoo jara jaraa miti kan deemtu. Qabsoo Oromoon durumaanuyyuu kun yoo irraa bu'e kan biraatu dhufa. Ilmi yoo du'e abbaan itti akkas tartiiban deemaa jechuudha. Jaal Leengichi Gollee gale jechuun qabsoon Oromoo gale jechuu miti. Marroon gale jechuun qabsoon Oromoo gale. Fakkeenya fudhadhaa Jawaar Muhammad mana hidhaa jira. Jawaar Muhammad hidhamee lakki baqqaan callifnaa hin jenne uummanni akkasumatti jabaatee qabsaa jira. Haa ta'u qabsoon hanga duraa sanirraa hin laaffifata gaafa jaala tokko biraa dhaban iddoon banaa wayiin argamaa jechuudha. Wanta akkasiisantu si mudata malee qabsoon hin dhaabatu. So haaluma beekamutti waboon tarkaanfii jajjabaa fudhataa jira ammallee jechuudha. Keessumaayyuu naannawa kibbaa akkasuma Wallaggaa fi naannawa Shawaatitti ammallee olaantummaan guddaan harka waboo jira. Mootummaan waraana guddaa Isuuzuu tokkoon fe'ee deeme akka jiruun naannawa Salaaleetitti waboon kataf godhee harkaan fudhatee ittiin jira jechuudha. Kanarratti hundi keenya qabatamaan miidiyaa hawaasaa irratti suuraa Facebook fi akkasuma wantoota viidiyoo adda addaa argaa jirra jechuudha. So qabsoon ni fufa qabsaan ni kufa qabsoon itti fufa akkuma jedhamu san Jaal Gollichi Dheengee kana booda wanti inni gochuu qabu yoo jiraate waa'ee hammeenya achi keessa ture dubbachuu dhiisee yoo callisee taa'ellee kunuu bu'aa guddaa tokko jechuudha. Maaliif namni qabsoo dhiisuu mirga guutuu qaba. Haa ta'uti waan achi keessa ture san dhara irratti farrajuu yookaan soba olola irratti oofuun barbaachisaa miti jechuudha. Qabsoo dhiise bakka callisanii taa'uun mataan isaatu galata waan kaleessa waggaa 20 wayi anamma afaan Jaal Gollicha ittiin arrabsu takkan qabu ittiin keekuun qabu. Maaliif namni kun saba isaatiif jedhee bosona keessa waggaa 28 ture takka lama jedhee waggaa 28 ture kana lafatti obaasee irra isa xiqqeessuu hin danda'u. Maaliif rakkinni inni galeef isatu beeka waan ta'eef wanta ni gorsu yoo jiraate qabsoo keessa ture san xiqqeessee himuu dhabuu akka qabaatu yookaan immootu holola adda addaa kana booda wanta jaallan biraa dhufe isa irratti oofuu dhabuu qofatu akka kabajaan isa jiraachisu taasisa jedheen abdadha. Kana inni illee amma booda hin godha jedheen abdadhu kanan isaaf hima jechuudha. Inni taanu akkuma beekamutti jara keenya Leencoo Gammachuu inni jedhamu mucaan sirba Iluu Abbaaboor sirbe Saglii kan jedhamu yeroo dhiyootti girrisaan iyyee iyyisiisee dachii guutee miliyoona guutee fi haa ta'uti dhiyeenya kana suuraa wayii artist Isaaliyaa Saamii fi Adam Infaa biratti mul'ate wayii irratti qe'ee ni ka'ee jira. Dhugaadha dubbiin nama muufachiisaa. Maaliif nama muufachiisaa? Girrisaan gaafa si ilaalu girrisummaa ofitti amanee
kuni deeggaraa keenya jedhee halkanii guyyaa iyyee iyyisiisetiniin sheer godhee gara jirratti miliyoona namaa galcha. Mee amma artistoota bilisiginnaa ilaala. Miliyoonaa miti namni kumni dhibbi namni ilaale takka illee hin jiru. Maaliif hin qaban deeggartoota amma deeggartoonni girrisaa xiiqii jabaadhaan nama guddisanii jechuudha. Xiiqii akkanaa kana osoo arganii bilisiginnaa ta'uu baatu badii hin qaban malee jechuun maaliif bilisiginnaa yoo ta'uu baateyyuu namoota akkasiisan biraa fagaachuu danda'u qaba. Haamilee deeggartoota isaa kana eeguudhaaf bar rakkina hin qabu nama wajji mul'achuudhaan amma bilisiginnaa wajji oolee bula rakkina hin qabu. Akka nama dhuunfatitti ilaalcha garagara qabna malee ilaalcha biraa waliif hin qabu. Haa ta'uti namni kun akka anaatii miti nama deeggarsa cimaa qabuudha. Nama deeggarsa qabu kana haamilee deeggartoota isaatiif yoo xiqqaate suuraa irraa fagaachuu qaba yoo ol beekan illee. Ammoo saganticha akka jedhamaa jirutti sagantaa eebba kitaaba taayyee danda'atirra mul'ate osoo asiin kan girrisaa naaf yaadfaa jiru xiqqoo qeeqa cimaa namatti uumaa jechuudha. Yeroo akkanaa kana girrisaadha abdii kutatu taasisa. Abdii kutate jechuun girrisaan immoo miidiyaa kanarratti humni guddaan humni mootummaadhaa ol miidiyaa kana akkatti qabee deemu humna girrisaati. Humna kana immoo tuffatanii lakkee homaan godhanii gara barbaadanitti argamuun kufanii argamuudha. Kana booda ila meelaala artistiin beekamaan akka Caalaa Bultumee hin jiru. Artistiin akka Saaliyaa hin jirtu dubartii keessa. Jarri kun lamaanuu kufaadha amma sa'a kanatti. Namni tokko abbaa kanaa jedhanii sirba isaanii hin laalu gara isaan deeman in ilaala. Maaliif hojii isaaniitirraa deeggartoota isaaniitu baay'ee gadi bu'aa ta'e jechuudha. Kanaaf amma Sagliin tuffii ijoollee girrisaadhaa qabu argisiise yoo paartii san deeggaruu baate. Ila deeggaruu fi deeggaruu dhabuu waan biraati. Iddoon itti argaman murteessaadha. Mooraalii yookaan haamilee deeggartoota keetii akkatti qabdee eeguu qabda. Sinii galaa? Maaliif nama kanatu siin nagee jettee beekuu qabda galata nama sanii. Hundumaafuu ati paartii kana deeggartaa san deeggartaa kee hin beeknu iddoo oolmaa keessanii bareeffadha. Keessattuu artistoonni akkasuma aktivistoonni warri jennee ijoolleen girrisaan jala waccee jala yaatu bakka keessan murteeffachuu danda'uu qabdan. Haamilee deeggartoota keessanii eeguu qabdan. Dirqama yoo deeggartoonni haamilee siin kennine eenyummaa keetu namni siin beeku. Amma fakkeenya fudhadhaa artistii Leencoon amma dura sirbee ture. Ani san beeku namni birallee hin beeku haaraa dhufe natti fakkaate. Haa ta'uti barana girrisaan bakka iyyee iyyisiifnee feemasii goonee jira. Feemasummaa girrisaa kana ittiin machooftee gara biraatti yoo kan jijjiiramtu taate kasaartee jirtaa jechuudha. Gorsa obbolummaa akkasii kenninu waan akkasii irraa fagaadhu bakka isin fakkaanne hin dhaabatin bakka deeggartoonni kee hin barbaanne hin dhaabbatin. Abdiin hin kutachiisin jechuudha. Kanuma isin egaan daawwattoota keenya suurichi illee yoo akka ta'ee fi maal akka ta'e illee adda baafachuun gaariidha waan ta'eef adda baafadhaa hundumaafuu atillee waan san gochuuf yaali jechuudha. Dhuma irratti waan isiniif dhaamu guyyaa har'a ganama jechuudha. Mootummaa Suudaan fonqolchuudhaaf yaaliin taasifamee ture. Akka fashale gabaasamee jira. Kana mootu biyya keenyatti namni akkas godhu yaadamu. Maaliifi humna waraanatu waan kana godha. Kana kan gochuu danda'u Itoophiyaatti Biraanuu Juulatii fi Baacaa Dabaleeti malee namni biraa tasa gochuu hin danda'u. Maaliif fonqolcha kan taasisu yeroo hunda mootummaadha malee waraana mootummaa jechuudha. Itti gaafatamtoota mootummaa malee usaniituma kanarraa deemanii fonqolchan godhoo jette humna guddaa si barbaachisa. Waraana keessa ajajaa guddaa tokko beekuu qabda yookaan immootu matammaan keetu ajajaa guddaa ta'uu danda'u qaba jechuudha. Fonqolchi har'aaf Suudaanitti yaalame hin ta'amne hin milkooyne kanuma isinii dhaamaa egaa daawwattoota hordoftoota keenya turtiin wajjin qabaataniif ulfaadhaa galatooma isiniin jennaa akka tasaa namni maatii keenya haareeffatanii dhuftan subscribe gochuun maatii keenyatti ida'amaa isiniin jedha nagayaa fi jaalalli koo isin biraa jiraatu nagayaatti.